network nageenni keen hak jetti barriso hak bubbe balali ulam sanjirtani sanada qabujacha yotada guutu oromiyaa keessat ajjecha namoot nagaa hagara jimlaatiin akkasumas tokkokke raawwatuun mootummaan waraan bilisummaa oromoo kan maqeeffata waraani bilisummaa oromoo kun ammoo gamisaatiin gochi kan akka raawwatiin dhiyootan deddeebi mormachuu jira warri mootummaa shane jedhuun hasaan immoo waraan bilisummaa oromoo fin jedhan ajajaa waraanichaa kumsa diribsa yookaan jaalmarroon dhiyootan miidiyaalee akka aljaziiraa akkasumas viiyoo afaan oromoo irratti dhiyaachuun wanni mootummaan garee isaaniitiin himatuun guutuma guutuu sobtaa'u dubbatee jira wanni uummata oromoo beekuu qaba uummata keenya beeksisuu qabna oromiyaa miidiyaa neetwoork osoo miidiyaaleen kun hin dhiyeessin dur yeroo baay'eef ajajoota waraan bilisummaa oromoo kana waan gar mootummaatti dhageenye dabarsin waraan bilisummaa oromoo irra dhaga'uuf yaalii gurguddoo goone turre yaaliin sun nu milkoofne yaalii yeroo dheeraatiin booda ittaana ajajaa waraan bilisummaa oromoo zoonii jiddu galeessa aabbi jireenya rabbirraa bilbilaan dubbifne jira aabbi jireenyaan ishu yookaan ajandaa gargara waan mootummaan himatuun baay'ee haalanii jiru fakkeenyaaf gubachuu bosona jibaatiin wal qabatee mootummaan harka keessa qabaachuu jecha artist Hacaaluu Hundeessaa akkasumas garee juuntaa yookaan TPLF walxidhata qabda waan mootummaan jedhuuf namoota nagaa fixu guutuma guutuun mormachuun gochi mootummaa ta'uu dubbatee jira gaafiif deebii kan bilbilaan goonee akka ittaanu dhiyaata. Ajaja waraan bilisummaa oromoo kazooni jiddu galeessaa waraanni bilisummaa oromoo yeroo baay'ee deddeebiin mootummaan namoota nagaa ijjeesuu keessanir deddeebiin dubbata bakka adda addaa lubbuun nama badu mootummaan itti gaafatama sangoodha maal armirran maal jettan namijjeeftan isan nagaa waraanni bilisummaa oromoo akeeka nam nagaa ajjeesuu hin qabu hin beeku kuni seenaa biyya kanaa keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesee maqaa waraana bilisummaa oromootti farrajuu waan baratan waan haaraa miti kun kaleessas waan gochaa turan har'as waan gochaa jiranii kuni waan waraana bilisummaa oromoo ibsuufi jechuudha. Waraanni bilisummaa oromoo kasii fi jaalisanyi namidhaan hooggantan baay'inaan jiddu galeessa chochoo dubbatan kun ammoo naannoo Finfinnee magaalota adda addaa keessatti ijjeecha qondaaltota mootummaa raawwatanii yeroo mootummaan isanii mata namoota nagaa yookaan qondaaltota mootummaa ajjeeftan qabdu. Nama nagaa akkuma gara siin jedhee waraana bilisummaa oromoo zoonii kana nama nagaa ajjeese sin beeku nama nagaa ajjeesuudhaaf qawwee sin kaafne nuti mormiin keenya sirna waliini sirna mootummaa kanaati malee nama dhuunfaarraa ibiin qabnu jechuudha kanaaf mootummaan waan ofiisaa dalagee bu'aa siyaasaattiin buufachuudhaaf propagaandaa oofan malee waraanni bilisummaa oromoo nama nagaa ajjeese hin qabu ajjeesuudhaafis akeeka akkasii hin qabu jechuudha kun waan nu ibsu osoo hin taane waan mootummaan olola ittiin geggeessuudhaaf taasise jechuudha. Waraanni keessa nama baay'inaan zoonii jiddu galeessa jedhamtan zoonii jiddu galeessa kun waraan eessifakee bobbaa'u bakka tanfaa bobbaafame yookaan hojii eessifakee socho'u hojjeta baay'inaan. Egaa waraanni bilisummaa oromoo zoonii kanaa oromiyaa gidduu keessa bakki waraanni bilisummaa oromoo magaalaan baadiyyaatti baddaatti gammoojjiitti lafa inni sossoone jechuudha bakka hundattuu soso'aa jira uummanni sin beeka mootummaanis hin beeka kanaaf waraanni bilisummaa oromoo zoonii giddu galaa sochiisaa kan daangaa qabu itti bakka hundattuu socho'aa jira jechuudha. Kanaafuu baadiyyaaf magaalaan keessa loluu jirtan magaalaa Finfinnee fa keessa yeroo baay'ee jala dhiyaanne lollettanii yoo dubbattan dhageenya naannoo Finfinnee dhuftanii loltanii beektu Finfinnee dhiyaattanii beektu. Egaa kuni waan ifaadha jireessa uummata naannoo irraa waan qulqulleeffachuu dandeessullee lolaatuma jira lolaas ture amma sanumaaf qophii jira waraanni lolaadhuma jira jechuudha kanaaf magaalaa baadiyyaa osoo hin jenne baddaaf gammoojjii osoo hin jenne guutummaa bakka waraanni bilisummaa oromoo zoonii giddu galaa keessa soso'u keessatti ni socho'aa jechuudha tarkaanfii fudhachaa jira waraanni. Mootummaan deddeebii waraanni bilisummaa oromoo kunini meeshaalee gargaarsaa akkasumas ispoonsar ha godhamu garee mootummaan juuntaa jedhu yookaan TPLF waltisan qabu ittaan ajaja waraan bilisummaa oromoo ab jireenya waraan Tigraay kan yookaan garee TPLF waliin walitti dhufeenya qabdanii. Egaa kuni waraanni bilisummaa oromoo har'a osoo hin taane kaleessa gaafa wayyaaneen turtes tureera sana duras tureera kaleessa akka mootummaan jedhu osoo hin taane wayyaanee warra isaan ergamaa fi turan warra wayyaaneen farda godhattee oromiyaa keessa fe'attee ittiin deemaa turte gaafa turtanii waraanni bilisummaa oromoo TPLFinis lolaa ture har'as lolaa jira
ispoonsarri waraana bilisummaa Oromoodha ammoo uummata Oromooti. Abbaa qabsichaati malee qaama kamiyyuu miti jechuudha. Oromiyaadhaaf lola kanaaf immoo ispoonsara kan godhu abbaa qabsichaa uummata Oromooti malee TPLF miti jechuudha. TPLF akka hin taane uummanni bal'aa Oromiyaa addunyaatu beeka. Kanaaf kaleessallee juntaatu gargaara jechaa turanii arrallee akkasuma jedhu juntaa balleessine jedhu gam tokkooni lafa juntaa balleessanitti immoo juntaan sheexana biraa ta'ee kan dhufee nu gargaaru hin jiru hariiroo nuti waliin qabnullee takkaallee hin jiru jechuudha. Gargaarsi keenya uummata Oromoo jettan uummati Oromoo itti dhiyeennaa nyaataan isan gargaaruu danda'a waan tokko isan gargaaruu danda'a garuu akkuma Facebook irra yeroo baay'ee arginutti waraanisiif jaala sanyiin bobbaastan jiddu galeessan kee akka baay'inaan coccoo meeshaalee gurguddoo hidhatee mul'ata. Diishqaa meeshaa akka matariyyees gurguddaa waan hedduu qabatanii sochootan agarra. Meeshaa akkasii eessa argattanii ajaja waraana kan? Harkuma diinaa jira, dugduma diinaa jira, isaanuma irraa hiikanneeti. Meeshaalee gurguddaa hundayyuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana keessa socho'u waraanuma mootummaa kana kan biltiginnaa ofiin jedhan kana isaanuma irraa hiikkate ittiin lolaa jira. Bakka kaanittis immoo uummanni Oromoo hirma nutti dha'a jechuudha. Kanaafi kanani exposure keenya uummata Oromooti jedhee jechuudha. Komishinari poolisii Oromiyaa Abbaraarsa Mardaasaa Irdeebiyyoo dubbatu garee tan qulqulleessu dubbatan baay'ee sammiidhuu dubbatam. Dhiyoota namni kalee malee guyyaa dheengadda baheenii ag waraan isanirra jalqabani loltoota 2,600 isanirra fixu dubbatan loltoota baay'ee dhabdanii. Kuni waan haaraa miti kaleessallee waanuma jechaa turani waraana bilisummaa Oromoo hagana qabne hagana ajjeefne hagana akkas goone kun aadannoodhuma kijibaa mootummaan haasa'u malee waraana Oromoo isaan 2,000 miti lama yoo ajjeesanii yookaan qabanii harkaa qabanii ragaa qabatamaa hin qabanii jechuudha. Kanaaf ololaa ammoo lola qawweedhaa hidhannoodha waraana kan deemsifamaa jiru kana keessatti immoo diina kuufistee kufuu waan jiraati. Sun akkasitti ta'e garuu waraanni mootummaan haga kana dhabamsiise kan jedhu hin jiru jechuudha. Injifannoon isaan galmeessan takkallee hin jiru. Waraana isaaniirraa meeshaa hiikkannee hidhannoo irraa hiikkannee waraana isaanii hedduu ka ajjeefnellee ka boojinellee hedduutu jira jechuudha. Kanaaf kisaaraa akkasii irra gahee kana ittiin walii isaanii sobuu fi of sobuudhaaf uummata kana ittiin sobuudhaaf waan taasisan malee gaagama isaan immoo kan injifannoo isaan irratti argatan takkallee hin jirtu jechuudha. Waraana waluma galatti waraan isaanii baay'ee geessu boojii dubbattan mee naannoo jiddu galeessa kasan keechootan keessatti akka ragaatti raga garan dhiyaata qabdan waraana gana jeemme agan qabne meeshaa gana boojiin jettanii ragaana tan marka qabda kanatti himti jira. Egaa akkuma dura siin jedhee har'a callaa osoo hin taane erga zoonii kun hundaa'ee mootummaadhaan lolaa jirra waraana mootummaa yeroo garaagaraatti gama sooshaal miidiyaan haa ta'u feesbuukiidhaan haa ta'u waan qabatamaatiin waan ibsamaa ture meeshaaleen har'a waraanni keenya hidhatee jiru oomishne yookaan harkaan hojjenne osoo hin taane waraanuma mootummaa irraa hiikkaneeti jechuudha. Kaboojii ammallee ni jira jechuudha. Waraanni mootummaa naannoo lixa shawaa keessa naannoo Gildibaratitti kan booji'ame hin jira. Naannoo Cobiitti aanaa Cobii jedhamutti waraanni haga nam torbaa ta'u kan booji'ame hin jira. Naannoo Adaa Bargaa keessatti illee kan booji'ame hin jira. Kanaaf akka tokko lamaa miti jechuudha. Bakka lolatti waraanni keenya booji'aa ajjeesaa injifannoo akkasiitiin deemaa jira jechuudha. Mee isa waraani jiddu galeessa hamma shawaa keessa baay'inaan loltan kun taargeettiin bakki isan dhaqqabdanii dhumirra qabachuu barbaadaneessa. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana bakka taargeetii bakka akkasii osoo hin taane nuti kan lollu Oromoodhaa fi Oromiyaadhaa fi waraanni diinaas immoo kan inni jiru as duwwaa osoo hin taane akkuma akeekaa fi kaayyoo waraana bilisummaa Oromootti Oromiyaa irraa kaafnee uummata Oromoo saamichaaf cunqursarraa bilisa goonee Oromiyaa walabaa ijaarratuuf malee Finfinnee qabannaa yookaan Amboo qabannaa yookaan bakka biraa qabannaa kan jedhu akeeka akkasii hin jiru. Oromiyaaf lola waan ta'eef guutummaa Oromiyaa dhuunfannee uummata keenya roorroo jalaa baasuudhaaf. Kanaafuu bobba gootan keessatti Finfinneellee yeroo dhaqqabdanii qabdanii jechuun seentanii beektu waan Finfinnee keessaa loltanii beektu waan itti dhiyaattanii beektu. Waraanni keenya har'allee bakka inni hin jirre hin jiru siin jedheera. Egaa qabatamatti bakka akkasii fuula akkasii amma jira yoo siin jechuu baate
naannoo Finfinnee haa ta'u, Finfinneen alas haa ta'u, waraanni zoonii kana keessa socho'u bakka inni hin jirre hin jiru. Lolaan turre loluufis qophii jechuudha. Mee ajaja ittaanaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraanni bilisummaa Oromoo kun ajajaan lixaa kumsa dirribsaa marroo jedhanii ajajaan kibba goolli fidheengee bonayya jedhanii ajajaan giddu galeessaa immoo sifaa jaalsanyifaa ta'uu dubbatam akka waliigalaatti ajajaan keessan eenyu? Egaa akka waliigalaatti waraanni bilisummaa Oromoo kan inni beeku uummanni Oromoo kan beeku sira qabsoo keenyaa miti diinni qabsoo keenyaallee kan beeku hooggansa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kataan qajeelfama garaagaraa ajaja garaagaraa kan dabarsan jiruu jechuudha. Isaanis akka jaalmarroo fa'aa, jaalgollicha dheengee fa'aa, jaalgammachuu abbooyyee fa'aa warra kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebiin mootummaa waliin dhageenye shiftaa isaniin jedhan amal waraanaan qabdan isaniin jedhan isan shiftaa maqaallee baay'ee isatti baasan shanee isaniin jedhan isan shanee. Egaa kuni nuti waraanni bilisummaa Oromoo waboon shanee kan jedhamu kana hin beeknu nuti kan dhageenye mootummaarraa akkuma ati dhageessu wala dhageenye malee nuti shanees miti shanees hin beeknu. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana akeekaa fi kaayyoo tokkoof diinaan lolu waraana Oromoo fi Oromiyaati. Nuti diina waliin wal dhabne malee walii keenya waan irratti wal dhabne hin qabnu wal dhabillee nu gidduu hin jirtu kuni kijibaa jechuudha. Kanaafu diini keessan eenyu jaal jireenye diini keessan kam nu agartan ijjeeftan kasan itti taargeet gootanii attaak gootan eenyu diini keessan ka waligala? Diinni keenya diina Oromoo fi Oromiyaati. Sirnaa jechuudha. Kana jalatti immoo warreen sirna kana utubuudhaan sirna kana uummata keenyarra gadhaabanii Oromoo ajjeesan Oromiyaa saaman diina keenya jechuudha. Warra kana ajjeesaa jirra borullee ajjeesuudhaaf waan duubatti deebinu hin jiru jechuudha. Malee namni dhuunfaa miti diinni waraana bilisummaa Oromoodha. Kanaafu sirnee geettan kaadiree mootummaa yookaan qondaaltoti mootummaa sirnichi waan deeggaraniif diini keessanii jechuudha. Deeggaruu callaa osoo hin taane akeeka waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemu. Qabsoo uummanni Oromoo akka Oromootti akka Oromiyaatti taasisaa jiru warri dura dhaabbatu warri warraaqsa keenya galii akka hin goone hawwee hidhatee waan danda'uun tarsimoo poolisii akkasii baasee qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf deemu hunduu diina keenya warra kana ajjeesu warri duubatti deebiin hin jiru jechuudha. Kanaaf qawwee baani. Kanaafu taargeetti warri sana loluu jirtan maal milishaan jira humni adda Oromiyaa jira poolisiin federaalaa makalaakaan jira yookaan raayyaan ittis biyyaa hundi caala kasan taargeet gootanii loltan eenyu? Nuti milishaa ta'u poolisii Oromiyaa ta'u raayyaa ittisa biyyaa ta'u poolisii federaalaa ta'u qaama kamiyyuu haa ta'u sabummaa irratti qiyaafanne osoo hin taane kaayyoo irratti qiyaafanne warra kaayyoo keenya fuuldura dhaabbatu warra nutti dhukaasu Oromootti dhukaase ajjeesu Oromiyaa saamu saamsisu waliigalatti akeekni keenya kanaa jechuudha malee Oromiyaatti dhukaafnu raayyaatti sabiyyaatti dhukaafnu eegileetti dhukaafnaa miti. Nuti akeekaaf kaayyoo tokko qabna waraanni bilisummaa Oromoo warri akeeka kanaaf faallaa dhaabbatanii hidhatanii hidhachiisanii nutti deeman hunduu diina keenya jechuudha warri kun. Mee zoonii ati keechochoot hatin garee waraana keessatti hoggantu sun keessa dhiyootanii biddi hawuu dubbatam keessumaan naannoo jibbaatifaa bosonii gubachuutti himam gubachuu bosona sunii wal qabsiisee waan gargaraa dubbatama boson sun akka inni itti gubate qaam gube beektu. Wanni kuni waan dhoksaa miti waan ifaatti gubatee waan uummata naannoo sanarraallee adda baafat waan mootummaan kanaan durallee dubbachaa ofii isaatiifuu dubbachaa ture qondaalonni mootummaa haasawaa turan qurxummii dhabamsiisuudhaaf galaana gogsuu kan jedhu haasaa turanii. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf bosonni Oromiyaa dhabamuu qaba jedhanii kan waraana mootummaatii jechuudha bosona jibaat kan gube bosona sana gubanii kana booda waraana naannoo sana socho'u keessatti sakattaa goona jedhanii dhukaasa baananii dhukaasa sanarratti haleelamanii naannoo waraana nama 65 ta'u waraanni mootummaa achitti bobba'ee qawweeleen hidhannoon garaagaraa irraa hiikame kana booda deebanii uummanni akka dhaamsuuf gaafa uummanni naannoo sanaa aga dirreen chinni aga shanan dirmannaa gaafa godhu uummata dhukaasaan bittimsanii jechuudha. Kanaafuu kana kan raawwate waraana mootummaati. Ajaja mootummaatiin gubate jechuudha. Akkuma kanaan dura bosona baalee guban jibaa callaa osoo hin taane dirreen chinniittis gubaa turanii gara naannoo tulluu cuqqaalaallee gubaa turanii
kabira kumuli dhageenyu harargee keessatti illee gubachaa jira. Bakkeewwan garaagaraatti gubachaa jira. Bosonni waraana bilisummaa Oromoo hayyoomiyyuu gubatee baduu hin dandeenye osoo rataasaan gubatu osoo ibiddaan gubatu bobaasaa jalatti kan jireesse uummata Oromoo bal'aadha jechuudha. Kanaaf bosonni keenya bosona uumamaa mootummaan gube keessaa nu balleessus miti uummanni Oromoo haga jirutti nutilleen jiraannaa jechuudha. Mee kabira wanni saniin jedhan uummata sossodaachiftanii nyaatallee waan gargaraallee irra fudhattan malee uummati Oromoo isan jibbee jiraadha. Isan shifta ta'uu beekee jira. Isan hin jaalatu, isan hin fudhatu jedhee mootummaan dubbata. Shifta shanee balleessin jedhanii yeroo baay'ee dullaallee qabatee nanuulee qabatee isan barbaaddeeman jedhanii mootummaa yoo maxxansin agar. Uummati isan barbaade san lola jira. Kuni guyyoo irra jireessa uummatuma naannoo nuti keessa sochoonu meeshaalee naannoo lixa shaggar kana keessa fudhattee yoo gaafatte waan ragaa irraa qulqulleeffatu. Nuti lafa qornee yookaan waan dhibii dalagnee dasallee miti kan jiraannu dura akkasiin jedhee qabsoo irratti hirkannoo uummata keenya irratti hirkannee kan jiraannu. Kanaaf kan nu baasu nu laatu dawoo golgaa nuu ta'u uummata keenya. Uummata akkattiin duunuuf kan ammoo uummata hiraasinu miti jechuudha. Nuti warra lafee keenya cabsee dhiiga keenya dhangalaase uummata kanaaf qabsoo taasisu malee warra uummata keenya doorsisuu miti. Uummanni Oromoo naannoo kana jiru maqaa isin waraana bilisummaa Oromoo laattu inoo baaftu odeessa kennitu jedhee kamana irratti gufu ka ajjeesu kan hidhu mootummaadha malee uummata keenya irratti waan akkasii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse gonkayyuu hin jiru kun olola kijibaa jechuudha. Kan du'a caaluu hundeessaatiin walitti qabateellee maqaa keessan kaasan shanee TPLF waliin taatanii ijjeeftanii jedhan miidiyaa keenyallee akkuma isaanii wal qabaannee irratti san gargaarree dubbatama. Du'a caaluu hundeessaa keessa harka qabdanii. Dhugumatti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Acaaluu waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti yoo naasa'e qarooyya keenyaati. Weellisaa qofaatoon taane hayyuudha. Qabsaa mirga dhala namaati. Acaaluu hundeessaa kaleellee akkatti beeknaa har'allee akkumatti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhimmatti Acaaluu ajjeesu hin qabu. Acaaluun Oromoodhaaf nama addaati. Kanaaf itti yaadanii bu'aa siyaasaatiif jabaa kana kan galaafate mootummaa amma aangoo irra jiru mataa isaati malee waraanni bilisummaa Oromoo ija isaa qaroo isaa ni tikfata malee waan ajjeesuu hin qabu. Dhimma biraallee irraa hin qabu. Akkuma eebbisaa addunyaafaa Usmaayyoo Musaafaa daadhii galaanfaa galaafatan sana Acaaluu irraa nyaate mootummaa malee waraanni bilisummaa Oromoo Acaaluu hundeessaa mufiyyuu irraa qabu jechuudha. Mootummaan amma filannoo jiraadha. Hara nagaatiin gara qabsaa jedhanii sayyaamanii yaamisuun diddanii qawwee filattanii jedhan. Isaan amma qawwum callaan nu baasettanii yaadammoo haraan bira akka hin jirre waan abdii dhabdaniif sunuma cichuu jirtan. Dhagaa waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas ajaja mootummaan bahiidhaan hin baane har'as immoo ajaja mootummaa yookaan immoo akka fedhii mootummaatti galii hin galu. Qabsoo nuti taasifnu qabsoo hidhannoo duwwaa miti. Tarsimoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo abaa'oon geggeessu kan hidhannoo jira, kan siyaasaa jira, kan dippiloomaasii jira, kan dinagdee jira, kan warraaqsaa jira. Har'aa miti waraanni bilisummaa Oromoo bara jaartala irraa kaasee abaa'oon karaa nagaadhaan rakkoo mootummaa fi uummata Oromoo gidduu jiru akka furamu yaalii yeroo garaa garaatti gochaa ture. Haga irraatti hin dhahamne baruma dhiyoo waggaa lamaan sadan darban kanallee yaaliin akkasii ture. Yaalii akkasii keessatti qaamni sadaffaa walaba ta'e gama lamaaniif filloogni seenee biigan karaa nagaa naa obba'u jedhamee itti deemamaa ture. Mootummaan waraana abbootii gadaa jedhanii koree teknikaa jedhanii mootummaa warra ofumasaa ijaareen afaan faajjeeffamanii galanii kana booda kan ajjeefaman kan summii nyaachifaman kan mana adda garaa rakkootti jiran bakka garaa garaatti waan akkasii mudate malee karaa nagaa mootummaan sanatti amanee fudhatee yoo jedhe waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa balballi isaa cufame takkallee hin jiru. Haa ta'uuti garuu waraanni bilisummaa Oromoo irra nagaa jibbee osoo hin taane nuti warra nagaa jaallatu nagaa dhabnaan qawwee baanne uummanni keenya nullee nagaa dhabnaan qawwee baanne malee qawwee filannee miti. Filannoon ammas beekaa jiru immoo filannoo nu laallatu miti. Filannoo nuti filannee impaayera kana keessatti impaayera qawween ijaaramte falli jiru qawwee qofaa jechuudha. Yoo mootummaan nagaatti amane waraanni bilisummaa kaleessayyuu waraana nagaatti amanu nagaa jaallatu nagaadhaaf du'aa jiru malee waraana nagaa jibbee miti jira. Kanaaf wanni filannoo nuti filanne guyyoo qawwee.
waraani bilisummaa oromoo ka jiddu galees kibbaaf lix bakka gargara chochoo waliyyuu qubin qabu jedhan kun agam dhugaa agam qubal qabdu egaa nuti kuma dura siin jedhe dilligaa fi karaa gaafatti hooggansa walloo qabna hoogganoonni keenya tokko jechuudha. Akeekaa fi kaayyoo kaleessa abaawoon qabatee deemu waraanni bilisummaa oromoo akka waraanaatti sana milkeessuudhaaf kan deemu kana keessatti immoo waraanni bilisummaa oromoo kibbasaa jiraatu inni lixaas inni giddugalaas inni kaabaas inni baas hundumtuu akeeka tokkicha qabna jechuudha. Eegii dhiyoo tana namoota hedduun isatti dabalamuu dubbatam loltooti keessanillee baay'ee ta'uu dubbatam loltoota waraana baay'ee qabdu. Egaa har'a waraanni bilisummaa oromoo oromiyaa keessatti waan xiqqaa osoo hin taane waraana guddaadha. Bakka hundatti oromiyaa keessatti har'a qawwee waraana bilisummaa oromoo sagaleen oromiyaa keessatti bakki dhagahamne hin jiru. Egaa waraanni akka ani kasitti haa ta'uu danda'u akka waraana bilisummaa oromoo zoonii giddugala naannoo lixa shaggar kanaatti waraana guddaa ga'umsa guddaarra jiru haamilee guddaa lolaa jiru uummata oromoo of cina hiriirsee uummanni oromoo hiikamanii abbaan qabsoo kana ana jedhee yeroo itti lolaa jiru kana keessatti waraana lakkoofsaanis dandeettiidhaanis waraana haala gaariirra jiru malee waraana akka salphaatti tuffatamee akka laayyootti akka mootummaa ibsanirra hin jirru kan ammoo waan dhotuun osoo hin taane qabatamatti waan ijaa mul'ataa jiru kun. Kabiraa kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroo wal qabate oloola ture dhiyootan miidiyaalee gargara ba'ee gubbaa dubbatullee warri mootummaa deeggara marroon hin jiru jeefamee jira sagalee isa fakkeessanii gadhiisan malee marroon hin jiru jedhanii dubbatan marroon qubu wal qabda argitee beekta lubbuun jiraachuu isaa ragaa ba'uu dandeetta. Egaa asirratti jaalmarroon du'eeraa dabballoonni mootummaa tokko tokko sadarkaa toora miidiyaa isaanii irratti du'eera hin jiru kan jedhantu jira. Nuti kaleessa yeroo isaan marroon du'anii ajaja qajeelfama kanirraa fudhannee hojiitti jiru jaalmarroodha. Ammallee jaalmarrootu waraana bilisummaa oromoo ajaja olaanaa yookaan immoo ajaja waraana bilisummaa oromoo waliigalaa ta'e kan qajeelfama kennaa jiru. Qunnamtiin keenya deelii gargariin keenya isarraa fudhannu jaalmarroon ni jira jechuudha. Kanaaf jaalmarroo ajaja waraana bilisummaa oromoo osoo hin taane jaalmarroo kan nuti hin beekne ka ajjeesa yoo jiraate malee ajaji waliigala waraana bilisummaa oromoo ni jira jechuudha. Kanaafi yeroo jaalmarroo ajjeefne sana waraanuma isaanii gidduutti olola uumanii milishaa na tajjeese jedha poolisiin oromiyaa na tajjeese jedha raayyaan ittisa biyyaa na tajjeese jedha olola kijibaa akkasiidhaan isaanumtuu injifannoo agartee qilleensa waan qabamuu hin dandeenye tokko wal saamaa turanii yeroo miidiyaa aljaziiraa irratti gaafii deebii godhullee qindaadha jedhanii akka waan agartee aljaziiraanuu miidiyaa bilisummaa oromoo ta'ee tokkotti akkasitti haasaa turan. Egaa gabaabumatti jaalmarroon kaleessa yeroo isaan ajjeefne illee hin duune hin jira har'allee jaalmarroon hin jira jechuudha. Kabiraa waraanni keessan amma akka waliigalaatti yeroo baay'ee namoota qabu dubbatan loltu mootummaa booji'uu dubbatan loltu mootummaallee keessa namni santi dabalamuullee gize dubbatan hin qabdan loltoota mootummaa keessa warri santi dabalame san waliin loluu jira yookaan qabdanii kadhadhiiftan isan bira jiru tokko lamnuu dha'uu dandeetta. Waraanni mootummaa nuti dabalamee nu bira jiru hin jira kan karaa nagaa ufee waraana bilisummaa oromootti harka laatellee hin jira nu bira jiru maqaa isaanii ta'uudhaan barbaadu warra gadhiifne keessaa lola aanaa joogii naannoo diggoo jedhamutti ta'een akka fakkeenyaatti namoota 7 qabaman keessaa poolisiidha poolisii oromiyaati ilmaan keenya guddifannaa yaannee dhufne dirqamaan nu fidan jedhanii harka kennatanii warra kana deebifnee uummata keessa jiru waan uummanni beeku warreen immoo raayyaa ittisa biyyaa keessas humna addaa oromiyaa keessas kan jiran jiru warra kana maqaa dha'uun barbaadu guyyaa waraana bira jiran. Face to face fuuldura yoo wal loltaniin in injifannettanii yaaddanii dhokatanii qofa osoo hin ta'in fuuldura yoo waraana isinirra banan conventional war. Akka injifannu ittamannee tululaa jirra waraanni bilisummaa oromoo kaayyoo akka qabaa uummata bal'aa oromiyaa qabaa kana aga qabnutti akka injifame waa takka shakkii irraa hin qabnu wanni mootummaan nu injifatu takka illee hin jirtu kana gaafuma fulaan baane
yoo dubbanne irra darba. Ayyadhum irratti akka waliigalaatti lubbuu namoota kabakkee dubbadduuf shaneedhanii nam dhuunfaa kaduulleen shaneedhanii mootummaan gida cuf qubisanti qaba. Nam ijjeeftanii nam nagaa fixxan jedhanii gaafii san rakkaat kanaaf maal jettan uummata Oromootiin? Egaa mootummaan kan himachaa jiru shaneedhaa jedha. Isa kanaaf shaneen deebii yoo kenne bareeda jechuudha. Nuti akka waraana bilisummaa Oromootti waan hin jedhu kan lolaa jirru kan qabsoo gochaa jirru uummata Oromootii fi saboota cunqurfamoo impaayera kana keessatti hireen akka Oromoo harkaa isaan qabduuf. Kana gadeetti immoo uummata nagaan ijjeefnu ajjeefnellee hin beeknu himannaa mootummaan shanee ajjeese jedhu immoo isa kana atillee warra shaneedhaa bilbiltee shaneerraa deebii argachuu dandeessa yoo ta'een alatti waan bakka shanee bu'ee deebii kennu takka hin jiru. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaa hin ajjeesu hin ajjeefnellee jechuudha. Dhuma irratti yoo uummata Oromoo isa waliin ta'e qabsoo tana agiyoomitti fiixaan baafnettanii qabsaa'uu jirtu agiyoomitti uummata Oromoo rakkoonni kee jirkan keessa baafnettanii karoor qabdan. Uummanni Oromoo yoo waliin hiriire akkuma kanaan dura addatti immoo yeroon ammaa kun akka Oromootti yeroo wal taanee yeroo waraana bilisummaa Oromoo itti jabeessan malee falli hin jirre ta'uu uummanni Oromoo bareechee beekee waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruu qaba. Haa ta'uti garuu akka yoomii yookaan immoo yoom rakkoo kana yookaan roorroo kana obbaafachuu dandeenya akkamitti laaftu isa jedhuufi egaa guyyoo beellama mana murtii miti gaafa akkasii bilisoomnaa kan jedhu hin qabnu garuu akka bilisoomnoo shakkii hin qabnu jechuudha. Ayyee ittaana ajaja waraan bilisummaa Oromoo kazooni jiddu galeessaa ab jireenya gaafiif deebii naa kenniteef ulfaadhi galatoom yoo koomiin isan irra kaatan maanachillee fakkanum siibil billaa dhumirra waan jetto qabaat carra sii kenna fita. Atillee gaafiif deebii kanaa fi carra naa kennuu keefi ulfaatu jecha dhumarratti akka waraana bilisummaa Oromoo zoonii kanaatti waan hin jedhu har'a Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti hidhaan hayyoota Oromoo irraa kaasee qeerroo Oromoo akka uummata Oromootti ajjeechaan hidhaan saamichi dararaan mirga dhala namaaf dimokiraasii gaggeeffamaa jira. Har'a mootummaan poolisii Oromiyaa humna addaa naannoo Amaaraa waraana Eertiraarraa huccuu itti jijjiiruudhaan bakkeewwan garaagaraatti waan qabatamatti ijaanis argaa jirru waan ijjeefamanii ragaaleen isaanirraa argamanillee uummata Oromoo Oromiyaa irratti qiyaafatee duula deemaa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo gaachana isaa waliin ta'uudhaan diina waloo keenya Oromiyaa irraa kaafnee Oromiyaa walabaa yeroon itti ijaaru amma waan ta'eef uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa haalawwan garaagaraa keessa jirtan kabiyya hambaa kabiyya keessaa waan dandeessaniin waraana bilisummaa Oromoo jabeessaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo kazoonii jiddu galeessaa jaal jireenya gaafis gaafa waan natti himteef ulfaadhu galatoom. Ayyee guyyoo fayyaa ta'etillee. Jaalattoota daawwattoota keenya gaafiif deebiin ittaanaa ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa abba jireenya rabbirraa waliin goon kan fakkaatu ture. Gaafileen rakkoon akkana kun dhimmi akkana kun wal falmisiisuun